deebinee jirra. Gilgaala boqonnaa torbaa viidiyoo salgaffaadhaan deebinee jirra. Hordoftoota Daandii Akaadaamii nagaan keenya kabajaa bakka isin jirtanitti hunda keessaniif haa ta'u. Har'a immoo saayinsii waliigalaa kutaa torbaffaa boqonnaa torbaffaa Gilgaala boqonnaa torbaa waliin ilaalla jechuudha. Gilgaala kana keessatti kanarraa waliin ilaallu dhugaa soba, dhugaa yookaan soba kan jedhu gaaffii 10 waliin ilaalla. Firoomsii gaaffii 5 filannoo gaaffii 10 jechuudha. Walumaa gala gaaffii 25 waliin ilaalla paartii salgaffaa keessatti. Paartii kurnaffaa keessatti immoo hin xumurra jechuudha. Isa gaaffiiwwan hafan yookaan paartii lamaan hafan ni xumurra jechuudha. Har'a jechuudha gaaffii 25tu jira. Gaaffii 25 keessa gaaffii 23 siniif hojjedha. Gaaffiin lamaan hafan immoo kan keessanidha jechuudha. Koomentii jalatti namni dursee gaaffii lamaan deebisee kaardii 25 qaba waan ta'eef nu hordofaa seeraan gaaffichallee isinitti hima jechuudha. Dhugaa soba keessaa gaaffii tokkodha. Filannoo keessaallee gaaffii tokkodha. Gaaffiiwwan sanallee booda isinitti hima waan ta'eef seeraan nu hordofaa. Kallattiidhumaan gara gaaffii keenyaa irraa dabarru. Kallattiidhumaan gara Gilgaala boqonnaa torbaatti dhufneerra jechuudha. Paartii jalqabaa yookaan akkas jedha himoonni armaan gadii sirrii yoo ta'an dhugaa, sirrii yoo hin taane immoo soba jechuun deebisii jedha. Gaaffii tokkoffaatti dabarru. Sochii qaamni tokko ofirra maruun taasisu sochii martoo jedhama jedha. Dhugaadha jechuudha. Sochii martoo jechuun maal jenne kanaan dura sochii wanti tokko siiqqee mataa isaarra taasisuudha jenneerra. Kanaafuu tokkoffaan dhugaadha. Amma fakkeenya siiqqee mataa isaarra maaltu taasisa jechuun amma lakkooftuu sa'aatii argineerra. Lakkooftuun sa'aatii amma kun sa'aatiidha jennu laa argitanii kun inni naannofti jechuudha akkasitti ofirra. Kun siiqqee mataa isheetiirra naannofti jechuudha. Sochiin geengoo maalidha? Sochii wanta tokko wanta biraarra naanna'u jenneerra. Garaagarummaan sochii martoo fi geengoo kanaadha. Sochiin martoo siiqqeerra naanna'a, siiqqee mataasaa. Sochiin geengoo immoo waan tokkorra naanna'a jechuudha. Amma sochii geengoo fakkeenya lafti biiftuurra yeroo naannofte sochii geengoo jedhama jechuudha. Kanaafuu gaaffii tokkoffaan sochii qaamni tokko ofirra maruun taasisu sochii martoo jedhama jedha. Tokkoffaan dhugaadha jechuudha. Tokkoffaan dhugaadha jechuudha. Gaaffii lammaffaa. Gaaffii lammaffaa kana deebisaa ittiin baasu isiniif hin dhiisa jechuudha. Koomentii jala naa geessuu daftanii sochii marfatoo fi sochii martoo akaakuuwwan sochii wal fakkaatanidha. Dhugaa moo soba? Kana koomentii jala naa geessu. Gaaffii sadaffaa ariitiin saffisa kallattii qabudha jedha. Amma saffisi kanaadha jedhee saffisni kun kallattii yoo qabaate maal jedhama? Ariitii jedhama. Gaaffii sadaffaan dhugaadha. Gaaffii afuraffaa humni hanga wantootaa ni jijjiira jedha. Humni tasuma hanga wantootaa irratti dhiibbaa tokko hin qabaatu. Kanaafuu boca isaallee jijjiiruu danda'a. Afuraffaan sobaadha jechuudha. Gaaffii shanaffaa karaa sirriin annisaa fayyadamuun baasii qusachuuf nu gargaara jedha. Shanaffaan dhugaadha. Shanaffaan dhugaadha jechuudha. Ja'affaa annisaan baduu ni danda'a jedha. Annisaan hin baduus hin uumamus jenneera. Garuu qaama tokkorraa gara qaama biraatti hin daddarba waan jenneef annisaan baduu ni danda'a jedha. Kun immoo soba jechuudha. Gaaffii ja'affaan. Gaaffii torbaffaa ho'i akaakuu annisaa qaama tempireecharaa gadi aanaa qaburraa gara qaama tempireecharaa olaanaa qabutti daddarba jedha. Maal jenne kanaan dura ho'i gara tempireechara olaanaarraa gara tempireechara gadaanaatti daddarba malee gadaanaarraa gara olaanaatti hin daddarbuu jenneera. Amma yoo sinii qabattanii siin gubee jedheellee fakkeenya sinii kenneen ture paartii isaa yaadadhu garuu waliin ilaaluun keenya inni yaadatama. Kanaafuu gaaffii torbaffaan sobaadha jechuudha. Soba. Gaaffii torbaffaan soba. Saddeettaffaa annisaa hundi akaakuu annisaa tokko irraa gara akaakuu annisaa biraatti hin jijjiiramu jedha. Annisaan hin jijjiirama. Kanaafuu gaaffii saddeettaffaan sobaadha jechuudha. Gaaffii salgaffaa annisaan albuudaalee lafa keessaa irraa argamu annisaa haaromfamuu danda'udha jedha. Salgaffaan illee soba. Annisaan albuudaalee irraa argamu annisaan kun hin haaromfaman jechuudha. Kun immoo maal jedha? Haaromfamuu danda'u jedha. Salgaffaan soba jettu jechuudha. Gaaffii kurnaffaa ho'i akaakuu annisaati. Sirriidha, dhugaadha. Ho'i akaakuu annisaati. Dhugaadha jechuudha. Kanaafuu gaaffii tokkoffaan akkuma waliigalaatti dhugaa soba yoo ilaalle tokkoffaan dhugaadha. Lammaffaan koomentii jala naa keessu. Sadaffaan dhugaa. Afuraffaan soba. Shanaffaan dhugaa. Ja'affaan soba. Torbaffaan soba. Saddeettaffaan soba. Salgaffaan soba. Kurnaffaan dhugaadha jechuudha. Kallattiidhumaan gara firoomsiitti dabaru. Paartii lammaffaadha. A jala kanneen jiran B jala kanneen jiran waliin walitti firoomsee jedha. Ishii akkas jedha. Annisaa nyaata nyaannu irraa argannu maal jedhama? Annisaa maaliiti? Annisaa keemikaala jedhaman jennee kanaan dura. Kanaafuu
Deebiin isaa maal ta'a jechuudha kuni caa ta'a jechuudha. Annisaan aduu irraa argamu annisaa maalii jenna? Annisaa elektirikiiti jechuudha. Kanaafuu baataa jechuudha. Kun immoo baataa jechuudha. Gaaffii sadaffaa annisaan wal nyaatinsa niwukilaar irraa argamu maal jenna? Niwukilaar. Ergitanii maqaan isaa yoo wal fakkaata. Kanaafuu inni immoo aataa jechuudha. Sadaffaan annisaa niwukilaar aataa jechuudha. Annisaan qaama lafa keessa irraa argannu maal jedhama? Annisaa albuudaleeti jechuudha. Albuudalee dhiyaataa jechuudha. Kanaafuu akkuma waliigalaatti firoomsii tokkoffaan caadhaa, firoomsii lammaffaan baadhaa, firoomsii sadaffaan haadhaa, firoomsii afuraffaan daadhaa jechuudha. Kallattiidhumaan gara paartii sadaffaa gara filannootaa dabarru. Gaaffii lammaffaa dhugaa soba keessaa koomentiira naa keessu. Kana keessaallee dursee yoon isinitti hime jechuudha. Gaaffii shanaffaa kana koomentiira naa keessu filannoo keessaa. Gaaffii lammaffaa dhugaa yookiin soba jettu. Gaaffii shanaffaa immoo filannoo masaa qofa naaf keessu jechuudha. Kunoo gaaffii shanaffaa kana kallattiidhumaan gara gaaffii tokkoffaatti deebinee hojjennu. Akaakuuwwan sochii armaan gadii keessa sochii geengoo waliin kan fakkaatu isa kam? Sochii geengoo maal fakkaata jenna? Sochii daandii martoon jennee martoo kanaafuu deemsa caataa jechuudha. Gaaffii lammaffaa wanti tokko sababa ol ka'iinsa lafarraa qabuutiin annisaa inni horatu isa kami jedha? Annisaa kam horata? Annisaa kuufamaa. Annisaan kuufamaa maal bakka bu'a? PE'dhaan bakka bu'a. Formulaan isaas maalidha? PE'n formulaan isaa gaa haadha jechuudha formulaan isaa. Asirratti annisaa sochii jedha. No. Annisaa sochii hin ta'u. Annisaa makaanikaalaat jedha. Annisaa makaanikaalaallee hin ta'u jechuudha. Deebisa maal ta'a? Annisaa kuufamaa ta'a jechuudha. Annisaa kuufamaa ta'a. Gaaffii sadaffaa. Kanneen armaan gadii keessaa madda annisaa kan ta'e isa kam jedha? Madda annisaa kan ta'e isa kam jedha? A. Annisaa sochii sirriidha madda annisaati. B. Annisaa makaanikaalaa sirriidha. C. Annisaa kuufamaa. D. Baa fi C jedha. Dhiifama. Kanneen armaan gadii keessaa madda annisaa kan ta'e kam? Gaaffii sadaffaan kana A. Bubbee. B. Bishaan. C. Ifa aduu. D. Hunda. Deebisaa Daadha jechuudha. Tokkoffaan caadhaa, lammaffaan daadhaa, sadaffaan tokkoffaan caadhaa, lammaffaan caadhaa, sadaffaan daadhaa jechuudha. Afuraffaatti dabaru. Kanneen armaan gadii keessaa annisaan elektirikii madda kamirraa argama? Annisaan elektirikii maalirraa argama jenna? A. Qoraan irraa hin argamu. Bishaan jedha. Peetirooleemii jedha. Cila jedha. Deebii sirriin bishaan jechuudha. Gaaffii afuraffaan baadha. Gaaffii shanaffaa siniif kenneera. Kun koomentii jala geessu. Gaaffii ja'affaa akkas jedha. Kanneen armaan gadii keessaa kan hin haaromfamne isa kam? Bubbee, bishaan, ifa aduu, albuudaleedha jechuudha. Albuudni hin haaromfaman jechuudha madda annisaa keessaa. Nyaata nyaannu irraa annisaan argamu isa kam jedha? Annisaa makaanikaalaa. Aan annisaa makaanikaalaa jedha. No. Deebiin ta'uu jechuudha. Baan annisaa elektirikii. No. Elektirikii arganna nyaata nyaannu irraa. C. Annisaa keemikaalaa jedha. Daan hunduu deebiin ta'a jedha. Deebiin isaa maal ta'a jechuudha? C. Annisaa keemikaalaa arganna jechuudha. Gaaffii saddeettaffaa akkas jedha. Humni qaama socho'aa jiru tokko irratti yoo dalagaa'e kan hin jijjiiramne kami? A. Hanga wantichaa. Humni yoo dalagaa'e hanga wantichaa hin jijjiiru. Sirriidha deebiin. Aan sirriidha. Baan boca wantichaa. Humni ni jijjiira. Boca wanta tokko ni jijjiira. C. Kallattii sochii wantichaa. Sochii wantichaa ni jijjiira. D. Ariitii wantichaa. Ariitii isaallee ni jijjiira. Garuu deebii sirrii kan hin taane hanga wantichaa ta'ii jechuudha. Hanga wantichaa hin jijjiiru. Maddoota annisaa armaan gadii keessaa annisaa elektirikii maddisiisuuf kan gargaaru isa kami? Gaaffii salgaffaa. A. Annisaa bubbee. B. Annisaa aduu. C. Annisaa harka lafa keessaa. D. Hunduu deebiidha. Deebii sirriin Da'adha jechuudha. Annisaa haaromfamuu hin dandeenye isa kami? A. Boba'aa. B. Mineraalota. C. Gaazii uumamaa. D. Hunda jedha. Deebii sirriin hundadha jechuudha. Barumsa keenya irraa yookaan viidiyoo keenya irraa kanumaan goolabna. Yeroo itti aanu gaaffilee armaan gadiitiif deebii gabaabaa kenne kan jedhu waliin ilaallaa. Dabalataan immoo gaaffilee armaan gadii shallagii kan jedhu agarsiisu kan jedhu waliin ilaalla paartii itti aanu keessatti jechuudha. Hangasittiinuu nagaan naaf tura. Guddaa galatoomaa. Gaaffii torbadha shallagiini. Deebii gabaabaan gaaffii shanidha. Walumaa gala gaaffii 12 hojjennaa jechuudha yeroo itti aanu.
nagaan naaf tura.